daawwattoota keenya kabajamoo akkam jirtu maashaa harka fuunee walitti deebinee jira. Obbo Ibsaan Hammoo Mayyuu maal jedha mee mudannoo isaatis seenaa jaalala isaa waan isa mudate nuuf himaa. Ibsaa Mayyuu waan nu jiru wajji haalaallu wajjin kabajamtoota daawwattoota keenya warreen qufaan guddaa wachaa jirtan hundaaf keessummaa tokko qabannee dhufne keessummaan nuti qabannee dhufnes Mayyuu Muhammad Mayyuu itti mee daawwattoota kanatti Mayyuu Muhammad Yusuf yookaan maqaa kee ka dhugaa Ibsaa Muhammad Yusuf. Ibsaa Muhammad Yusuf. Okay. Kabajaa fi daawwattoota keenya kana mee mudannoo ta'e waan jira hunda mee akkam jettee nuufsituu mudannoo ta'e ni qabda mee waan jireenya kee keessa ka'a Ibsaa akkuma beekamu kaanii jiraame ammaan tana duraan ati diraamaa keessatti illee argamu jirta daawwattoonni keenya si baruu isin fadhan laal yaadalee turma sararri qabanii beeta daawwattoonni keenya illee kun akka jedhanitti mee dhiifamaas gaafachuu ni feeta na fakkaata mee daawwattoota keenya dhiifamaas gaafadhu mee tefkiisan keessatti illee yoo isa kafalchisanii jiraate yookaan immoo yoo ni fi aarsee jiraate mee kam jettee dhiifama gaafadhu Dhiifama bakka kasanitti illee dhiifama irra diinee baanaa bareedallee bakka nama jetti diraamaa bareedu daleena diraamaa areefu daleena ka isitti gammaddanii bakka nama akkasii daleena. Maal jettan subscribe naa godhamu haarii sanni mee subscribe godhaadhaa bakka maaliif kana qaqqaban waan tokko kana qaba maaliif siraan baata dhagaa mee oy mee maaltu kana sika qaba Mayyuu kiyya mee qalbii bika biraaneera. Maaliif dhisa amanta wala daawwattoonni keenya seera geeffachuu jira miira sodaattummaa takkaasitti argama dhagaallee na yaalaa kutee dhiifamaati jinnoota kas qaba kana na dhiisaa jin kamaal na dhiisa na dhiisa sodaatiniiti mee maal jettan daawwattoota keenyaan mee maal jettan yaada amma fakkeenyaaf qufaan guddi daawwachuu jiran kana mee maal jettan maal dhaamtame mee diraamaa haadha hatammoo hin dhiyaatan mee maal jettan mee wal bariin ka dhiifamaas akka yaadne keessatti daawwattoonni keenya haa Mayyuu nu balleessee jira waan isaan nu balleessee jira waan diraamaa isaa keessatti sodaattummaa takka agarsiise gaani mee maal jettame dhiifama akkami gaafatame dhiifama madura yeroo duraatiif hin sodaadhaa amma ganaadhaan sodaadhuu diraamaa kafataa jeebamna diraamaa nuti baafnu san subscribe nu godhaadhaa galatamaadhaa jilleen ganaadhaaf nu godhaadhaa Ibsaa Muhammadiin jedhama bakka diraamaa ta'e jirraa sirriitti subscribe nu godha. Ammaan tana gini jedhu Ibsaa mudannoo jireenya keetii irratti haa amman kan waan anjaman goone jireenya keessatti mudannoo si mudate ni qabda takkaa mudannoo si mudanne tajaalalaa tu haa ta'u Jaalalaa bichaa namni jedhe amma dura akkuma biyyoo takka jaaladhetti bakka biyyoo san lalaase biyyoo san akkuma jaaladhetti duraan jaaladhe ture eeguma biyyoo san jaaladhe lubbuun tun dhukkeen seenin naan jette bakka an dalaga dhuu biyyoo san akkii argee dalaga dhokooti susutaadha. Sababa itti jaalattuuni dalagaa duraan kasaloo dalagattu dhukkee lallaaganii akkasii eegale ni kaafattaa waan nama ajaa'isu duboo isinoo maal jettu guyyaa tokko meeshaa balbalaan ijoollee itti ni buufnee akka dheenetti gisee ichi ni buufneennu wanti tun waan akka ruuzaa shukura taatanii dalgadayyeetti dhaqee qono deeqaadha akka ittiin dhiisee akka daawwattoota kana kabajama kun makiinaan akka tataa ruuzaa fi sukkara footeetiiti akka waan naannoo warra firiindi isaa sana dheeyxee buusu jirtitti fakkaata oggaan miinni dhaqo kun daqiiqaan firiindi jenna harkatti jedhee hojiirra oolee jechuudha
Amma yaada dabalata tadi gaafa. Duuba sambooti waan biraa waan itti gaafachuu barbaadu. Inta tana mallee jaalachuu jirta jaalachuu jirta. Walumaa kaisa. Eh? Walumaa kan itu ya. Mereka elak aja nih. Amma waan takasii juga. Duuba daawwattoonni keenya akkuma beekamutti si hordofaa jiran. Amma waan talaan adoonni hubachuu qabdi. Liivii dabarsu jira amma daawwattoota keenya irratti. Mudannoo ta'e tanarraa jechuudha. Irra guddaa si ajaa'ibsifte. Lammaffaa deebi'e si ajaa'ibsifte garuu karri amma deemaa jirtu kun sirrii dhabbo sirrii miti. Waan kana mee deebisaa kana. Sirrii. Sirrii. Ayyee mee amma tanarraa maaltu si ajaa'ibsifte. Aja isa. Oh, nah ya isa. Baat saja. Masih di sini. Nah aja. Amma tuh dia orang tuh begini bagaimana? Jangan ya orang terkasih. Karena jalanlah terus nanti. Bukan dari sedikit oke dari tadi sih. Mal bodoh mal tak. Bodoh kayak beredin. Dalam gambar ini jalan nih. Infadu dia agak dari itu. Isi lu bunuh jadi. Ngerti. Nyaman itu lalu tanya bener aja. Oh, aneh. Aneh gitu. Kamu tuh kayaknya kamu jamu. Amma tuh lihat dunia aja. Woi, mayu anu mau kamu aku betul. Namni kamiti dhala jaalalaaf jee kamiti hojii deeqaa jeetu fatee dhiisame wayi mayyuu wayi isin tolee jiru na fakkaata mayyuu nama qofechi na fakkaata subscribe godhuun dagatina subscribe godha amma tana namni itti aanee nu dhufu xiloo wayi xiloo maal jedhame xiloonis mee hojii mala allaahu Aye, okay. Okay. Daawwattoota keenya kabajamoo. Keessummaa biraa qabannee dhufnerra. Keessummaa nuti irra qabannees asitti argama. Wal bartan. Maqaasallee qoosaa tokkos qaba. Dhugaatillee wal bartan. Hello, akkam jirta? Corona. Kiraabul corona. Akkana kan dhufee laata nama. Warri kan lu corona nama jiru war. Harka lu udah dia corona aja baju. Masih lepas nama. Masih ya corona aja yang jiru. Pasti ada mamak sih ada. Pasti. Pasti ada jete. Panti deh makas. Panti. Panti dah. Panti itu. Panti Apa nih? Panti apa? Ini jadi. Bukan orang kapda. Ini kabe. Bukan orang kapda. Kata nih kamu baka. Boleh sana juga kak. Nah emang jus sekolah jalan nak. Baka zaun tu kak lucu karena terus boleh jana. Baka akan mana salam ni ojignya muka bunuh ni rata kajala tu. Betul ujungnya nama tak kanan. Betul ujungnya. Baka uang tak kanyana kak kalau mat ujiannya kak kamu ujat. Baka aduan aku nggak tinggal ujungnya aja. Bibi maju ada website. Betul kalau jalan. Ada mata tak punya tak kau jalan dari itu. Dulu kan ini rem terwan ni sebo. Kau tu tak jadi saja. Atau tak kita fakar. Oh, tak saja tu semua ni. Tak saya jauh. Tak saja tu. Tak saya jauh tu nama dia. Me tak ke. Oh tak kaya orang ini. Me aisyah. Dah tu aisyah lagi macam je. Me betul nak kau tu je. Dulu kayak ini juga kan anu aja jira. Ani jenuman jira kak kalau tu dia. Sani betul. Ini malah tadi tak. Aduh, kamalan dalaga. Kamalan dalaga tadi. Amala tu dalaga tu tu. Mana tadi berarti cukup rek mana kata? Cukup di sana. Cukup mesti nanti kuanta. Dek ada nanti.
Dia kan ada bukan nela kayak ini. Dalaga di sini. Amat. Kayak nyatun kami. Ini malu saja. Tani isa jaru kamu. Tani kamu. Baka ini sekali kalau isi tak kemana fudetin ya kayak isi nagar tuh. Karena jelas bola teman bisa tak sudah aja teman. Waktu tara mari tanah. Lo sih amal dalaga itu. Dike Nano isi jurusan dalaga itu. Dike ini kita itu. Dalaga itu lalu apa jago deh. Sampai jam boleh selalu. Itu fulan di sini hoca. Itu aja tuh. Boleh. Betul. Bisa. Jangan itu. Kayak kita bisa nengkap. Enggak beta berapa? Kabira ang salman ka ba? Ang salman ka. Jadi nggak itu tuh jadi dono market. Kanya aja mo. Ka Matakan. Gafan ini dulu harap apa? Jadi nggak itu lah Kata jadi nggak. Badi tuh tani. Gafan dulu magala tuh. Dia malu tuh semua. Me jalan hararahun. Dia malu tuh. Oh ini tuh bisa cumi cari baka benar apa itu? Itu tuh mah. Baka bajing dia mah gawat asing kata lu ketemu man. Cuman dia mutu ka anu ka mani oh malah ka bade sana makisha bola. Malah ka bade sana makisha bola tanya ka. Sida laga cimna nanjani ti na cuman. Sida laga cimna kubur gal nanjani. Cuman malah kana hani ka buno jibo no nyacha. Oh nyacha por nyawa ka tadi. Ka usbo yo tiba ka ur bareni jadi kecil jadi Amma sanifu elo daawwattoota keenya wanni ammaa tanaati godhaa jirtu kun jaalaltii ammaa tanaati murtiyoota akka waliin jaallatan eega waliin jaallatan saayimni kasan meenii fi inni wali xilaatuun godhanne jaalallee nangoran mee daawwattoota keenya kanaaf Ternyata ini nanggor nih maka kalau mau berjalan nah ini berarti naruh mata kanan. Berarti naruh. Oi. Ogga isi bira deg maxi fatte de tamo panti fatte de. Panti pada di lagi sih. Panti tafesala mota tarki. Tapi salah pada di kata. Tafesala fatte de ta. Anifu mudanno kana itu. Sanifu dawanton kanya mala gore metti ne. Betul nih. Subscribe agore mari ga. Subscribe ga anu gore nih. Baka agore. Maje agore mari ga. Agore. Metti. Subscribe nu gore godun di sana nu gore. Ya betul tadi. Oke yedene. Subscribe nu gore ada masih good. Gana baka ala aja baka saya baka jangan saya banget gue lebih untuk baka gana jaga sentuh penuh isi ala aja nih dan ambo tuh kawan karena semua tanya aku nah delaga juga dala cigana dalaga sin dibnu baka wali sin jibno dala cigana wali jibno dalaga sin dibnu ya cura di famol gagan alkane Nasib tiba ani kara sendof kadu